بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبلينك يا كنين أماندرا بالما ولين كباتا تري الآن تنلي الحمد لله قال خربيتي نجا ولد بني قال خربيتي arraa wanni nin qabadde isinii dhihaadhe waa lama jechuudha. yoo rabbiin fedhe wanni lamaan suni takka faayidaa xuuxoo fi khallii soogiddaa wajjiin dhukkuba akkamitti namarraa dhoorkamta jettuun qabadde isinii dhihaadhe. tan lammataa immoo xoosinoo tanuma mana keenya keessatti argamtu talaaftutti arkachuu dandeenyuun فائدة إسني تقي أكشن بود أتمرت إسني دابا يربي جئ نهور دفان إسنين جاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي هذا دران دوستي توتون خلي سوق الداوجين هجاني في فوداني ولتنا كنجت شودا. أما خلين كنامتي خوني خلي تفاحة جانين خلي أديتشو توتو تنا إسيسة دي ليمون إسيسة دي مرتيتي خلي دتنايتا سوق الدمانيا نخنا مرقعات ولين خيسة ركوبا غرف نيانيتي في حركاتي نمسينو dhukkubni bakkitti guddoo nama seenu harkaa fi funyaanii fi axxisoo jechuudha. walumaa galaa karaa axxisootii fi karaa qufaadhaatiin nama seena jechuudha. jara kana wali goone harka keenya dhiqannee qulqulluu dhukkuba hunda firraa eeguuf nazaafaa teenya eeguu waajiba dirqama jechuudha. harka keenya saabunaan eega dhiqannee booda xuuxoo fi khallii soogiddaa wajjii walitti tolfamte tana fuuneeti harka keenya kana akkanatti rigannee achi booda akka nama salaataa udu'atuutti funyaan keenya kana akkanatti xuunna jechuu akkanatti achi booda fuula keenyalleen akkattuuna jechuu. wanni dhukkuba vaayirasaa fi wannummaan baakteeriyaa ta'e hundinuu hatta diifafallee maan taane ni dhoowwiti seenuu hin dandeessu izni rabbiitti. خنا ganama galgala faamilii teenyalleedhaa foggaa bahuu deemtu hoggaa manaa bahuu deemtullee waan kana godhatteeti manaa baata jechuudha. hoggaa nyaata nyaattillee waan kana godhatteetuma akkasumatti achi booda fuula keetii fi harka keetiin tuyxa jechuudha. funyaan keetillee akkanatti kanama fuunfatu. kuni faayidaan isaa waan gara alaatiin qilleensaa wal makatee si seenuu sirraa ittisa jechuudha. karaa biraatiin ammaas faayidaa xoosinyoodha bu'aa isiidha. ammoo na bira hin jirtumma isiin asitti isin garsiisuu hin danda'u namayyuu ni beeytanii. xoosinyoon faayidaan isiidha tokkoffaa dhiiga namaa hafurdate kana qal'isuu fi noormaali deebisuu keessatti khaasiyyaa uuma isiin qabdu qofa. karaa biraatiin xoosinyoon fuutee isii danfistee akkasuma ammallee isii tana fuutee ni hoggaa irqassuus yookaan argamu taate irqassuus hisaaba giraama 50 tokko qurunfulirraa hisaaba giraama 25 zaytuuna takkaahu jawwaafaa baala isaa hisaaba giraama 20 qullubbii firii takka muraa takka wajjii wal keessatti akka shaa'iitti danfisanii dhuguun hedduu balaa guddoo silaa nama geessu namarraa ittisti dhukkuba qabbanaallee qaama keessaa baafte jechuudha. as deebinee immoo khonii akka shaa'iitti dhugama. karaa biraatiin immoo xoosinyoon dhibdee garaa keessaa dhukkuba qabbana qochumaadha ni baafti.
nama dhibdee tiruu qabullee fedduu gargaartii dhukkuba tiruutiif dawa jechuullee ni dandeenya. Maaliif vaayirasa tiruu seenu san yeriqaana haja'aniin san ni balleessiti jechuu. Halkan isii fuunee fal'aana tokko bishaan oowwatti neenee bulchinee ganama subii nyaataan duratti hoggaa dhugan tiruu namaatiif ni gargaarti. Akkasuma ammallee raammoo garaa keessaa nama qabullee raammoo irraa baafti. Waani gara biraatiin ammaasii nama hiddi isaa nervii qabu hiddi isaa dhukkubulleef dawa dhugaanii fi aadaa godhatee galgalaa ganama dhuge. Dubartii gadaameessii isaanii takkaahoo nafni saalaa ka isaanii kun dhukkubu danfistee ganamaa fi galgala deemaa fal'aana tokko wajjii wali gootee yoo dhuyde yoo dhibdee gadaameessaa qabaatte irraa fayyiti. Kara biraatiin namni dhiini isaanii aadatti hin dhufne dubartoota dhiini isaanii irraa irrataa hoggi irraa fagaataa hoggi immoo dhufaa fi deemu. Isii tana dhuguun dhiiga isaanii tartiibatti deebifti jechuudha. Karaa biraatiin ammoo xoosinoo giraama 50 fuutee shammaarii wajji shammaar kammoona giriinii tokko jira shammaar jaaniini isaanii wajjiin yoggaanii fi dhuyde oowwa garaa nama garaan isaa oowwuu fi garaan isaa keessa iita qabuuf dawaadha jechuudha. Kara biraatiin ammaas nama rajijiin isaa iita qabdu iita rajijiidhaatiifis dawaadha. Maaliin isii tana danfisee khalli fal'aana xiqqaa tokko hoggaa keessa godhee ganamaa fi galgala hoggaanii fi siinii takka takka dhuge iita rajijii sanni fayyifti. Akkasii guyyaa har'aan tanaa gabaabdutti wanni niin qabadhe isinii dhiyaadhe wooma hanga kanaa. Dhukkuba ammaan tana addunyaa miila keessa tokko dhaabee jiru kanallee irraa rabbii warra tiifamu nu haa godhu. Dhukkuba kanallee sodaatina rabbuma irratti hirkadhaa tawakkula qabaadhaa rabbi irratti hirkadhaa. Rabbiin warra isa irratti hirkate hundaa ni tiisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhukkuba irraa kamajanfatu ta'e dhukkuba gosa 4 karraa majanfatu ta'e. Maal jee Allahumma inni a'uudhu bika من البرس والجزام والجنون ومن سيء الأسقام جي كانان كما جنفتوتي أما أنتنا كوني لكم سيء الأسقام جتون لكم ونمدب هند عموم جانين خاصي متي سنون دراهو كما جنفتوتي ربي رتير كدا عبادة ربي جبيسا ربي خيسان كدا كل ما تيساني كدا نزاف ما واجبا شريان إسلام اللين نزاف ما رتنو أجدي نزاف ما كل ما نصف إيمانا جتي قام خينيا في هجو تنيتا نفنو في بكا رفنو اللي حركة خينيا اللي كل ليفتون أمانة إسن الرتهاتو جتشادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.